Ashama guys, jirtu fayyaa keessanii good morning akkam bultan kota qorsii nyaanna qorsii hojjetaa jirra siniin jenna cappuccino beektu cappuccino hojjetuu fi kota wajjiniin haadhuunu argitanii kaannu burcuqqoon hanga gahu abees biyya ama warri biyya jiru arge daasbooran biyya alaa burcuqqoo doonxaani xaasadhaan shaayii dhugaan on jedhan akkanaanu maqaanu balleessu akkanaanu amma isa kanaan waliin dhaa jechuudha argitanii kuwa sukkaara fidee dhufa sukkaara burcuqqoo lama maankaa lama garuu roobidhaan dhugdaayi honaan jettan ta'e nuti warri daasbooran biyya arabaa jirru kan hojjennu kushiinaadha guyyaa guyyaan kan hojjennu wanta foon ta'e innaa kanaa fi xoomuun hin danda'amu shittaan sitti ba'u suni akka waan nyaatetti si lakkaawama waan ta'eef biyya arabaa itti rakkisaadha innaa kanaa fi gaafuma biyya gallee soomna amma waanuma argannu siniin jirmoo mana godoro sasanillee seenaa ishee akkasii kana fakkaata kana fakkaata argitanii waaw mabruk ammumaa goona seetanii akkasiin agarsiisa gubbaarranii wanna itti naqamu qaba jechuudha inni kuni inni Nescafe osoo hin taane gani keessa cappuccinoodha kun immoo maal seetanii kunoo kana jechuudha powderii keessatti dhufa saniin booda dhuguu bichaadha siniin jedha haadhuinu koottadhaan qursii ganama nyaadhee yaa shaayiin dhuyne yeroo sanittani amma shaayoon dhugin mataan na dhukkuba waan ta'eef barannee jirra suusii bunaa akka jedhamu sanii immoo suusii shaayitiin nu qabaa jira innaa kanaafi kunooti siniin jedha bareedduuwwan koo haadhuun siniin jedhee jira isin immoo kan eebbifame siifaa ta'uu naan jedhaadha nagaannaa oolaa qashtochee